Jirra jirtuu maatii keenya maatii kaasuushoo akkam jirtan biyyoon keessan nagaadha nuti nagaadha galataa rabbii isinis bakka nagaa taatanii nageenyi keenya bakka isin jirtanitti qilleessa qaxxaamuree laggeen hedduu jedhee isin akka qabu isiniin jenna. Egaa akkasumas asumaanis obboleewwan keenya warroota musliimaa baga Iida Arafaa isiniin ga'e Iidi Mubaarakii isiniin jenna asumaani. Iidi Mubaarak jennee jirra baga isiniin ga'e kan biyya keessaa biyya ambaas jirtan ta'e hunduma keessanuu baga isiniin ga'e Iida Arafaa isiniin jira. Kaleessa Ingilii isiniin hin jenne Iida oolle nutis deemaa oollee hiriyoota firoottan keenya biraa akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti musliima kiristaanaan jedhu wal fuudhaa. Walirraa heerumsiisaa walitti fuudha waan ta'eef bakka wal keessa jirran kanaaf nutis egaa firoota keenya hiriyoota baay'ee qabaa kan biyya hambaatii galanii osoo miidiyaan ol baranne egaa Iida waliin dabarsine garuu viidiyoo waraabamee jira isiniif lakkisnaa yeroo biraa isiniin jira viidiyoon baay'een babbareedu kanatti xiqqoo garuu aga danda'ame ediitii goonee isin lakkisnu mokorraa. Yoommoo hin danda'amne ta'es yoo fees nuuf falchaa isin jenna. Egaa kanatti aansuun arramooyyuu egaa goromsa lama aleessa jechuun goromsaa miire sa'a kana isinii fideen dhufee egaa sa'a kana obboleettii keenya tokko bitattee garuu birriitti nu hanqatee jira jechuudha. Obboleettii keenyatu bitatee Dubaay naan jettee egaa Dubaay irraa abbaa isheetii bitee jechuudha. Abbaa isheetii fi obboleettii isheetii dhufee gazzaba qabatee dhufee bitee fi gazzabni isaa fidan xinnoo ni hanqattee ishiin garuu akka itti baay'een qabaa maatii kiyya xiqqoo gazzaba na harkaa balleessanii jettee egaa nuti immoo warra warii tasmaammaasisnee miccattiin aga gazzaba ergattutti bakka ammaaf sa'a kan ishii haa ta'u jenneet sa'a kana namni biraa bitachuu hin danda'u jechuudha. Egaa obboleettii keenya baga gammaddee hin beektaa ishiinis egaa maamila keenya jechuudha. Maamila yuutuubii keenyatti egaa addaa maqaan ishii Daaraa egaa baga gammaddee daatii yasiin jira maqaa hunda si'aawuu hin barbaanne egaa yoo eessa rakkoon qabu nama taara rakkoon qabu naan jette mijatti suuraa kiyya sirra gosa rakkoon qabu sa'a kiyya bira naan jette kiyya waan ta'e oguma sa'aan ishee amma birri xinnoo hanqate birri xinnoodhaa fudhaa deematillee birri galchaa rakkoon qabu birri yoo ishiinis argatu baatte liqeeffannee finnee ofnaa guyyaa qidaametti nuun jiranii. Egaa baga gammaddee obboleettii keenyaa kinoo sa'aan keetillee siif gala gara biyya keetii biyya ati jirtutti siif gala dhugaa dubbachuudhaaf sa'aan kun jechuudha. Aannan sirriitti qabaa akka arga isaa kanaa miti xiqqoo warri godaatii hin goddaamee sirriitti nyaatan kennaniif maaliif warri isaa kanaa abbaan manaatis hojjetaa haati manaatis hojjettuudha. Sarraatanyaan hin beektanii akkuma argite gootii guyyaa osoo hin kenniniif galgala gizee isaan galuu gaanitti kenniteef guyyaa gamoo oolchiitti irra caala. Kanaaf egaa hin jiraa miire gizee tokko bakka hojii hojjechuu nama sannafsiisa. Ishiinis sannafti mucayyoon bakka hojiinis wanti baay'eetuuf xiqqoo kanaaf sa'a kana immoo baay'ee tokko beelessiti. Kana kinoo goromsaatu jira goromsi kan isaati jechuudha kun goromsi barruun kan isaati. Kan isaati malee isaan kun amma rimaa ji'a torba qabaa jechuudha. Rimaa ji'a torbaaf torbee lama akkasuma fakkaatee haluuf garuu ji'a mina tofe jedhamee jira. Innaa akka ammoo wanni amalli isaa sirriitti namatti tolu fayyaalessaa deebisee ammoo iyyuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf gatiin isaa baay'ee du'a. Dhugaa baay'ee gatii hoolatiin bitan jechuudha. Gatii hoolatiin bitame dhugaa dubbachuudhaaf deebisee immoo sa'aan ji'a sagalitti deebiseetu maala bakka alee amma torban lamatti faarimaa kaasa. Faranjii waan ta'eef torban lamatti harimaa kaasa biyyaas yoo ture ji'a warii lama alee ture manumatti alate haati isaatillee hin gurgurame malee haati isaatillee manuma hin gurgurame egaa bakka nama qallabuuf humnaan goromsi kanas hambifachuu fi
egaa gurguran jechuudha. Kanaaf malee wanta biraati miti ji'a 9 waggaa meeqaa waggaa 5 horii 5 alaa jechuudha. Daan teenya biyya Arabaatii galtutti horii 5 alaaf ishiin waggaa 5 illee turte waggaa 3 illee turte horii 3 alaa jechuudha. Kanaaf warroonni bitachuu barbaadan immoo heloo jedhaayi akkasuma obboleettii teenya baga gammaddee akeekinoo baay'eetti dhaabde garuu maatiin sirriitti jaalatanii fi isaan akka asirraati miti lafatti guddaadha sirriitti guddaa jechuudha. Amalaas hin qabu baqa fayyaalessa jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadan ni jira jechuudha. Sa'a guyyaa 3 dura immoo 4 dura gad lakkise jechuudha. Tokko aleessa isiniin jedhe sunis baay'een keessan bitannettanii jirtanii ayyaana Arafaatii wajjin nuti baay'atee jettanii egaa Arafaan illee amma isiniif darbee jira. Jajjabaadhaa isiniin jira. Akkuma isiniin jedhe wanta barbaadan gara koomentiitiin nu xaafaayi nu katabaa lafa godhaayi kana barbaadnaa kun argamaa jedhaa hunduun argama. Lakkoofsa gizee baay'een keessan lakkoofsa gaafatanii lakkoofsa keenya gizee baay'ee egaa seshinii jalaan gara isinii gizee baay'ee nama hundaafuu barreessuuf naaf hin talu jechuudha. Nama tokkoffoo barreesse bakka achumarraa laalatoo nu dubbisaa gara keessaa waasaapbii barbaadanii immoo teelegiraamii barbaadanii nu dubbisuu ni dandeessu isiniin jedha. Immoo gizee baay'ee seenus waan waasaapbii nu dubbisuu hin dandeessanii nuti imoon keenya biizii yeroo tokko kanaaf sin jaalannaa viidiyoo keenya immoo laayikii godhaa nu jajjabeessaayi egaa sin jaalannaa bakka jirtanitti nagaa nuuf taa'i baay baay.